Kennaa kotolee haadhoo kooyi waan tokko si beeksifadhaan marree yoo mana kanaa bahee qaama seeraa harka qaama seeraa gale akkas jedhee viidiyoo waraaba harka seeraa galeera manichaa ba'eera hiyyaa addaidhaa kan jedhu waraabes irratti ergaa ati kana naa gallakkistaa jechuudhaan feesbuukii tiiktook irree hin qabu yoon harka madaamii kanaa bahee harka seeraa gale garuu kana waraabes irratti hin ergine taanaan jechuudha duroo waraabeen lafa kaatoon intarneetan argatiin namni nan dhoowwatu sheerii intarneeta daqiiqa tokkoof nan karadhaa. Of waraabee lafa kaayanii sirratti ergaa jechuudha. Garuu isoon kana hin godhin har'a oolee taanaanii niitiin madaamtii akka jettetti poolisiin har'a dhufee tasitti sin gaafata. Kana yoo hin jenne ta'ee qaxaroo sinii qabee deemaa. Immoo asumatti sinii dhumateette in sin ajjeesnattee kunoo isheen bakki isheen nan geessanii jiru bakka itti nu ajjeestu turre na geessiteerti kennaa koo anaanii. Akkas jetti yoon har'a toon kana sin hin beeksisiin galgala sa'aatii 10 gahee akka keenyatti guyyaa keessa. Midhaan dhuguu haa ta'u ishee rabbiin mana baasa dheeramtadha. Ammarree hin baane ammarree achumaan jira jechuudha. Asumatti natti cufamee jira nyaatallee hin arganne agayyoonaa har'a. Kaleessallee maddarra waliin gadi nama fa'aalte malee wanti nan argadhee hin jiru agayyoonaa natti cufamee numa jira homaayyuu hin arganne jechuudha har'a. Homaa miti namni nyaata qofaan hin jiraatu namni rabbiin qabu rabbiin hafuura isaallee nama sooruu danda'a homaa miti nyaanni. Mubaarak birallee naaf gaheera jechuudha. Gargaartanii ishee ergootanii nafaana dadhabdanii mubaarak biraa warra naageessan ammallee guddaa isaa galatoomaa hin jedha. Feesbuukii fi tiiktookii dhabuu kootedha jechuudha. Akkatti namallee galateeffadhu wanna dhoowwee mubaarak bira naa gahe hin baane garuu manichumatti natti cufamee jira. Mubaarak bira naaf gahe mubaarak naaf dawwalee jira siin jedha. Hin baane kanatti intarneet ammoo narraa cuftee hin dawwaltu yaasoftu jettee narraa cuftee ammayyuu barbaaddee jennaan chaarjeri sakkaaleen itti fakkaate chaarjeri irraa buqqisa deemee jettee na doorsiste dhufte. Eeyyee poolisiin namni dhufee hin jiru hagayyoona homti nu hin dhufne qaamni seeraa namni na hordofaa jiru hin jiru yeroo hin jedhu isoo jira ta'ee qaata dhufee jechuudha qaata dhufee niitirree narraa dhoowwee barreelirree narraa banama ture. Poolisiin namni dhufee hin jiru mubaarak fa'aa qofannaa dawwalee poolisiin namni dhufee hin jiru waan irra ga'e immoo haga ammaarree boodas si beeksisaan deemaa tole kennaa koo rakkoo hin qabu siin jedha. Viidiyoo nama waraabe tokko irratti hojjechuu hin barbaadda ta'e mubaarak fa'aatillee hergeera. Siif erguu yoo barbaadde ollaan irra jiraatti amma natti himina beeksisiin jedha. Oyyee kennaa koo maaloo gara danda'ameen ijoolleen hawwachisi viidiyoo kana lama sirratti ergeen jira. Kana qaama inni kun ilaallatu biraan naagaa na gargaara sheer godhaa'ee. Qaama dhimmi kun ilaallatu biraan naagaa sagalee naataa nabaasaa ammarree na dararaa jiru humnaa oli silkiin harkaa fuudhama jechuudha. Kanaan booda adaraa keessanii qaama dhimmi kun ilaallatu biraan naagaa kennaadha natti fakkaata yeroo ilaalu sagalee kee hin baane ammarree na dararaa jirti. Ragaa sobaan irratti ragaasisuu fi kanallee miidiyaan hawwachiisaa warra ejensiirree isoo naaf hin dawwaliin isoo niitii to'annoo jala hin oolchin namni to'annoo jala maqaan koo Kumoshii Gaaddisaa Biltoon jedhama. Akkuma beekamu dura rakkoo keessa hin jira. Ammas illee hin baane rakkoo keessaa rakkoon kiyya garuu furmaata na argachaa jira. Warri na gargaartanii na bukkee dhaabattanii na deeggartanii halkanii guyyaa nafaana dhamaatanii beekaa wallaalaa guddaa xiqqaan nafaana rakkachaa turtanii dhimma koo kana qaama dhimmi isaa ilaallatu biraan naa geessan galatooma isiniin jechuun barbaada isin galateeffachuun barbaada. Dhimmi kiyya kuni qaama dhimmi isaa ilaallatu bira naa gahee jira. Mubaarak fa'aa bira naaf gahee jira jechuudha. Mubaarakin na dubbisanii turanii har'a naa dawwalanii too'ii dubbiseen ture. Dhimmi koo kuni qaama dhimmi isaa ilaallatu bira naaf gaheera. Mubaarak fa'aa bira naaf qaqqabeeran jedha. Uummanni Oromoo na duukaa turtan na gargaaraa kan turtan lafa na dhamaa dadhabaa kan turtanii galatoomaan isiniin jedha. Rakkoo keessaa tokko immoo rakkina kiyya keessa kan narraa dhaabbate rukuttaan narraa dhaabbateera jechuudha. Inni narraa dhaabbatee jira. Rakkoon ani qabu hamma baay'inatti cufamee jira. Nyaatadha. Nyaatallee argataa hin jiru dararamaa jira jechuudha. Karaa nyaataa humnaa ol baay'een dararamaa jira. Bishaan dhugaatillee isattiin qodaa dhiqan dhugeen jiraachaa jira. Rakkoon koo inni tokko kanadha. Deebisee rakkoon koo inni cimaan amma immoo karaa qaama seeraatiin rakkoon irra gahuuf jiru. Hojjettuu akka koo Itoophiyaanii nama afaan tokko dubbannu lamaan keenya ilmaan Oromoo kan taane isheen mana obboleettii abbaa manaa madaamiti yaa hojjetti jechuudha. Mucayyoon tokko baakorraan isin gadi gara Wallaggaadha turte.
ragaa sobaan irratti raggaasisuuf jechuudha irratti masakkarsiisuufidha mana murtii yookiis poolisii bira geessanii jechuudha. Isas akkas jedhiitii irratti raagessi jedhaniin innis maalidha? Ani ishee yaada ishee fooqirraa fiigdee kuftee sun an argu yaada ishee kunoo asirraa fiigdee buutee kuftee du'uuf of ajjeesuuf yaaltetu fiigdee kuftee caccabdee jarri homaa ishee hin goone maallaqallee nu biraa hin qabdu. Hojiirree wanti isheen hojjettee miidhamte hin jiruuni jedhiitii jarri kun nama gaariidha ammallee dhukkubsataa hin jirtu hojiitti akka fuftu barbaaddi jedhiitii ragaa irratti nu bayii miidhama isa kana ofiishiif of miitee nuti waan ishee goone tokko hin qabnu jedhiitii ragaa irratti bayii durallee of ajjeesuuf akka yaalii gochaa turte nunis argineerra jedhiitii ragaa irratti nu bayii lubbuu ishee guyyaa meeqa baasuuf yaalaa turte jedhiitii jedhaniitu ragaa sobaan irratti baasisuuf jiru jechuudha. Dubbii gara kootti naannessuuf ofii isaaniitiif. Anaanis immoo hamma na dhukkubaa hin jiru fayyera jedhii ol jedhi deemedhanii takkatti qabanii ol harkisu hangaluu dugdi koo na citee jira. Miilli koo inni tokko akkas kun akkasitti dargee ejjeta malee qaxxaanaaf na ejjetu na dhukkuba yeroo sirreessee hojjechuu barbaade sirreessee ejjedhu jedhu hangaluu danda'ee hojjechuu hin danda'u dugdi koo na citee jira hojjechuu hin danda'u. Dhiigdi hammarree hagaarraatti narraa hin dhaabbanne karaa afaanii funyaanii kan na yaa'us karaa qaama saalaa kan na yaa'us dhiigdi hammarree narraa hin dhaabbanne akkuma sanatti itti fufee jira. Yaaliin an argachaa jirullee hin jiru qoricha guyyaatti kiniinii 12 liqimsa. Qorichichi bakka sammuu kun ol ta'eera jechuudha. Amma sammuu kootiin ol ta'eera baay'ee na dhukkubaa jira. Humnaa ol na dhukkubaa jira sammuu koo kuni fuulli koo kun furdadhee yookiis jireenyi naaf mijatee osoo hin ta'in qorichi baay'ee dhagna koo kana na gugurdisaa jira jechuudha. Fuula koo kaasee harka koollee nyaata gaarii fayyadamaa hin jiru qorichichatu na miidhaa jira. Yoo qorichicha liqimsu kobbochi waan ta'e afaan koo fi funyaaniin na keessaa yaa'a jechuudha. Na urgufaa of qabuu hin danda'u. Qaamni koo baay'ee narratti gurguddatee jira natti dhidhiitee jira furdina yookiis jijjiirama jireenyaa osoo hin ta'in qaamni koo baay'ee narratti dhidhiiteetu jira. Jireenyi naa mijatee osoo hin ta'in qoricha na miidhaa jira tokkommoo kana qorichicha dhiisuuf na sodaadhee liqimsaadhuma jira. Garuu baay'eenis dhiibbaa narraan gahaa jira maal akka godhurree na wallaalee kana qaama dhimmi kun ilaallatu biraan naa gaasiniin jira. Isa ishii ragaa sobaan irratti baasaa jirtu kana qaama dhimmi isaa ilaallatu biraan naa gahaa qaama dhimmi kun ilaallatu biraan naa gaasiniin jira. Ragaa sobaan irratti raggaasistee dhiiga gadi miidhaa kana namite maallaqa koollee na dhoowwachuuf jirti. Kana qaama dhimmi kun ilaallatu biraan naaf gahaa qaama dhimmi kun ilaallatu biraan naa gahaa rakkoon koo inni guddaan kanaa fi isa barreennatti cufamudha. Qaama dhimmi isaa ilaallatu biraan naaf gahaa jedha isa isheen ragaa sobaan irratti raggaasistu kana qaama dhimmi isaa ilaallatu biraan naaf gahaa adaraa uummata Oromoo adaraa xiqqaa guddaa adaraa uummata qaalii siniin jedha. Dhimmi koo immoo mubaarakfaa bira naaf gaheera naa dawwalaniiru siniin jedha guddaa isaa galatoomaa isin galateeffachuun barbaada. Hunduma keessan iyyuu uummata Oromoo hunda keessan mubaarak. Ijoollota warra afaan dadhabaa turtan hunda keessan galateeffachuun barbaada. Kanumaan caalatti immoo rabbiin rakkoo kana keessa na baasee hunda keessan fuula ifaadhaan fuula gammachuudhaan rabbi lubbuu mana kana keessa baasee akkan isin kanan caalatti isin galateeffadhu immoo abdiin qaba. Ammas na duukaa hin hafiinaa hin hadu anuma faana ta'a gargaaraatii lubbuun koo baraarameera amma kana erga mubaarak faana qaqqabanii ammas immoo baraaramee fayyee noormaalii koo ta'ee guyyaa tokko galataan akka dhaabadhu nan beeka. Ammas na biraa hin hafiinaa na gargaaraatii rakkoo kana keessa na baasaa isiniin jedha.